Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii jirra as geenye jirra galata rabbiiti. Akkam nagaa jiruuf jireenya maal fakkaata? Nama jirra kun as geenye jirra. Haalli jireenyaa maal fakkaata? Jiruuf jireenya maal fakkaata? Jiraachuun waan guddaadha. Inni jirulleen jireenya baay'ee argaa, waan baay'ees argaa, waan baay'ee barataasi, waan baay'ee barsiisaasi. Baga jiraattanii jireenya namaa keessatti wanti nama mudanne hin jiru, gufuu baay'eetu mudata. Ati gufuu san jalaa ba'uuf maal goota? Obsa yoo qabaatte garuu obsi yoo hin jiraanne ati san jalaa ba'uu hin dandeessu. Makiinaa ati yoo nama obsa hin qabne taate akka makiinaa marii hin qabneeti jechuudha. Makiinaa marii hin qabne gara barbaadetti ofuuf jechuudha, ofumaan deema jechuudha. Akkasii atilleen yoo nama obsa qabu hin taane karaa makiinaa ofiin deemu san jechuudha, kan marii hin qabne ofumaan gara barbaadetti of deemu san. Akkas nama taasisaa waa hunda caalaa obsa qabaachuutu bareedaadhaan isinin jaa. Irra deebinee ashama harka fuune akkam jirtan isinin jaa, fayyaa keessanii nagaa jirra as geenye jirraa, galata rabbiitii baga naaf jiraattanii. Jiraachuun waan guddaadha. Jireenyi maal fakkaata? Jirra gaafuma as geenye baga naaf jiraattanii. Nufaadhila mucaa tokkotu ufaadhu naan jechuu jira. As geenye jirraa, jiraachuu waan guddaadha. Baga naaf jiraattanii. Warreen karaa cheenaala yuutuubii keenyaa kanaan nu hordoftan laayik nu godhaa, sheer godhaa, sabskraayibillee godhaa. Yaada yoo qabaatanillee jalatti nu barreessaadha. Laayikii tolchaa, fooloollee nuuf tolchaa. Yaada yoo qabaatan jalattillee nuuf barreessaan isinin jaa. Kan biraa immoo laayik godhaa, sheer godhaadha. Yoo Oromoo waliin guddifne sabni biraa namni nama guddisu hin jiru. Ani yuutuubii kana ture ergaan banee gara waggaa tokko deemti. Garuu amma reefu ijoolleen na gargaartee xiqqishoo kanatti fuulaachi deeffatte malee waa tokko namni ilaalu hin jiru. Maaliif kan jaraa yeroo nan laalu tiktikirraa buusanii sagalee 4-5 gadhiisu. Ijoolleen baay'een tiktikirraa buusanii daqiiqaa sekendii 15 fa'aa maxxansuti yuutuubii irratti yeroo laalu gara nama kuma meeqaatu daawwatama. Kan keenyallee Oromoon guruppiillee jaaraadha, wal gargaaraa, wal cinaa dhaabbadhaadha, laayik wal godhaa, sheer walii godhaa. Haalli amma jiru san bareedaadha, bareedaa namatti tola. Yoo akkasitti itti fufanii ijoolleen hammi tokkos walirraa barachuu qabdanii. Akkaawuntii tokko yoo hin ta'in akkaawuntii baay'ee banatanii wal gargaaruu qabdanii. Garuu akkaawuntii feekillee kaampaaniin yuutuubiidhaallee baree hanga tokko buusaa jira. Jabaanneetuma hojjechuu qabna, wal jajjabeessuun bareedaadha. Yuutuubii keenya kana laayik godhaa, sheer godhaadha. Keenya koodon keenya Oromoo hundaa'u wal gargaarraa, wal cinaa dhaabbannaa. Kanumaafuu jajjabaachuu qabna, wal jabeessuu qabna. Hojummaan hundinuu hojii lafaatiin qabne hin jirtu. Yoo lafaate malee waa tokko wanti argamu hin jiru. Lafaate san keessatti obsa si barbaachisaa. يلا 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 dhiifama ijoollee wayitu waa jala galee saniin kaasee deebi'ee dhufee akkasiin isin jaa maaliif wal jajjabeessuu qabna. Yoo wal hin jabeessine namni nu jabeessu hin jiru.
wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessuu qabna. Yoo nu wal hin jabeessine namni nu jabeessu hin jiru. Karuma hundaanuu wal gargaaruu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna. Maaliif Oromoon aadaa wal gargaarsaallee qaba. Gargaarsa kana akkuma eegalle kanatti akka itti fufnu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Karaalee yuutuubiitiin haa ta'u, tiktokiin haa ta'u, instaagiraamaan haa ta'u, karuma hundaanuu warreen nu hordoftan wanti nu dabarsinu ergaa waan qabuuf jecha laayik godhaa, sheer nu godhaa, koomentiillee jalatti tolchaadha. Yaada keessan jalatti nuuf barreessaa, nuuf katabaadhaan isin hin jaa. Wal jajjabeessuu waan bareedaadha. Irra guddaan isaa gurubbii jaala. Fiyyee bibi. Fiyyaagaa? Fiyyaagaa? Aisakul? Yaudah, baden. Gedung Joles tetap achiisa tuh, kasih hojjetu jirra. Jajjabaachuun waan guddaadha, wal gargaaraa Oromoon wal gargaaruu qabna. Hojii keessa hojjennu keessatti immoo sababaachuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Maaliif wal cinaa dhaabbannee wal guddisuu qabna. YouTube teenyallee like nu godhaa, share godhaa. Warreen maatii nu taatan immoo share godhaa, like godhaa, koomentiilee jalatti nu kenna. Inni maatiin taanes maatii akka nu taatan abdii qabna. Ani waan YouTube Oromoo jaamte tokko biran kutu. Facebook illee haa ta'u follow godhaa. Gara TikToknis illee haa ta'u like godhaa, sharing godhaa. Waan hunda jechuudha. Maaliif wal gargaaruu qabna. Oromoon aadaa wal gargaarsaa afaan himuu hin ta'in hojiin agarsiisuu qabna. Itti fufuu qabna isiniinjaa jajjabaadhaadha. Yeroo gabaabaa keessatti waan guddaa hojjechuu dandeenya. Wal gargaaruu qabna, wal cinaallee dhaabbachuu qabna. Tamaam Shaworo kan jedhu, Tamaam Shaworo soddoma kan jedhu biran darbinaa yaadaas naaf kenna. Isa sirratus waan akkasii sirreessi jaanuuf kenna. Kan keenya amma maree fubanne malee badaa kan keenya kun laalamuu qaba. Maaliif jajjabaannee wal gargaaruu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna. Wal jajjabeessuu qabna, itti fufuu qabna. Hamma dhumaatti illee wal cinaa dhaabbachuu qabna, hamma dhumaatti wal gargaaruu qabna. Itti fufnee wal gargaarree wal ceesisuu qabnaan isin jaa jajjabaadhaa ulfaadhaa. Fiyyee kasartu? Daa'ima ijoollee wayiitu nu bira jira. Gidduun ijoollee illee taphachiisa. Akkasitti jirra. Jajjabaadhaa. YouTube keenyallee like godhaa, follow nu godhaa, subscribe nu godhaa. Itti fufuun isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaa. Gadaa bilisummaatii qabsoon itti fuftii. Jajjabaadhaa.